Eshi kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya galma dhugaa show hundi keessan bakkuma jirtanitti nagaan koof kabajaa jaalalaa isiniif haa ta'u jecha mee amma keessummaa tokko wajjin wal isin barsiisee achumaan waa'ee ayyaana cuuphaa guyyaa har'aa kabajamu kana ilaalchisee taateewwan magaalaa Finfinnee keessatti ta'ee fi maal tokko isaanitti dhagahaman mee keessummaa keenya kana wajjin haasofnaa. Isaan wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Mee keessummaa keenya wajjin wal bara. Tole amma kan kiyya Galataa Dhugaasaa naan jedhani. Gaheen hojii kiyya ammoo qonnaan bulaadha. Tole. Ammaaf digirii 3 qaba. Digirii tokkoffaa lukkuu horsiisuudhaan fuudhee digrii lammaffaa ammoo hoolota horsiisuudha. Digrii sadaffaa ammoo amma gosa barnoota akkaawuntiingii yuunivarsiitii Dhoksaa irraa barachaa jira jechuudha. Tole seenaan jiru biyya kana fakkaata. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaa keenya wajjin akka wal bartan abdii qabnaa. Isaanis xiqqoo sagalee isaanii ol fuudhanii akka isiniif yaada laatanii fi asumaan tiimnaa kanumaaf asii yaadota guyyaa har'aan tanaa taateewwan magaalaa Finfinnee keessatti fi waa'ee ayyaana har'aa wal qabatee gaaffii tokko tokko hin gaafanna. Hammasitti turtiin keenya keessummaa keenya wajjin isin hojii haa ta'u jennaa. Keessummaan keenya itti fufaa. Mee kabajamaan keessummaa keenya guyyaa har'aa taatanii asitti argamu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jechaa sa'aatii keessaniif yeroo keessan aarsaa godhanii asitti argamtanii yaada miidiyaa keenyaaf kennuu keessaniif guddaa galatoomaa jechaa. Mee guyyaan ayyaana har'aan tanaa kana maaltu sitti dhagahamaa? Kana keessa immoo taateewwan magaalaa Finfinneetti kaleessaa fi har'a ta'aa jiru sana irratti keessumaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Araadaa jedhamutti siidaan hin taane siidaan namicha baaramaa diina Oromoo ta'e kan harka keenya muree miila harma harmee keenya irraa muree lafeelee keenya calanqootti nu tuule sana siidaa harka keenya irratti deebi'anii gaafa namicha sana kaasan maaltu isinitti dhagahama? Tole miidiyaa kanarra naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa jecha. Ani asirratti wanni natti dhagahamu huntuuffii uummata keenyaaf qaban waan duraan raawwatan irratti dabalata ammas deebisanii uummata kana tuffachuu akkasuma immoo biyyi tun akka isaan qofti keessa jiraatanitti of ilaalu inumaayyuu keessummaa ta'anii isaanuu keessummaadha. Naannoo Oromiyaatiif keessummaadha. Oromiyaaf keessummaa. Oromiyaan naannoo osoo hin taane biyya akkuma artistoonni garaagaraa jedhan yookiin hayyoonni Oromoo dubbataa jiranitti Oromiyaa keessa galanii Oromiyaa akka dhuunfaatti ilaalanii uummata Oromoo tuffachuu agarsiisa. Lammaffaa uummanni kun waan akka fiduu hin danda'u. Biyya tana keessatti mootiin nuti sanyii mootiiti jedhanii akkuma duraan uummata cunqursaa turan sanitti ammas cunqursaa biraa fiduu waan barbaaduuf uummanni kun kanaaf waan akkanaa hojjeta jedhama. Keessaayyuu bulchiinsi bakka san jiru nama akkamii akka ta'e akkasuma immoo namoonni bakka sanarra hooggansaan jiran gaafa wanti kun hojjetamu waan kana quban qabanii yookiin immoo dhoksaadhaan hojjetame qaamni mootummaa bakka bu'ee bakka san jiru waan kana akka quban qabneetti callisee hanga irraa turuun isaa waan nama gaddisiisaati. Siidaan nama duraanuu achi keessaa haa buqqifamu jedhamee barataan meeqa irratti dhumee Oromoon meeqa irratti wareegamee uummanni Maccaaf Tuulamaa irratti gidirfamaa ture kan har'a deebisanii bakka san keessatti waan akkasii dalaguun isaanii baay'ee akka nama tokkootti na gaddisiisa. Lammaffaa immoo artistiin keenya kabajamaan guyyaa ayyaanaa kana nurraa gara fuula waaqaa deemanii jiru. Isaan wal qabatee wanti kunis uumama san fakkaatu akka ta'etti ilaalaa jechuudha akka nama tokkootti. Tole kanaaf uummanni keenya waan akkanaa ofirratti dhiisuun qabu. Jeequmsa kaasuu osoo hin taane karaa nagaatiin akkamitti wanti kun akka furamuu danda'u gaafachuu qaba. Wanti kun immoo itti fufee dhaabbachuu hin qabu. Keessaayyuu gaafa siidaan mucaa keenya mucaa qaroo Oromoo ta'e magaalaa Finfinnee keessa hin jirretti siidaan akkanaa siidaan bineensaa yeroo lammaffaaf deebi'ee as keessatti hojjetamuun kun baay'ee waan nama gaddisiisutti akka ilma saba Oromoo tokkootti baay'ee gaddaadha. Garuu wanti akkanaa hojjetamee gaafa tokkummaa biyyaa uummanni lallabaa turu gaafa mootummaan tokkummaa biyyaa jedhutti qaamni uummata bakka hin buune waan akkanaa hojjechuun isaa baay'ee waan nama gaddisiisaati. Kun immoo tuffii uummataaf qaban uummanni kun hamma danda'anitti agarsiisanii jiru. Kanaafuu waan kana uummanni ofirratti callisuu qabu jedha. Hayyee keessummaa keenya yaadota isaan nu kennaniif galatoomaa jechaa
yaadni isaan kennan dhugaadha. Amma bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo kutaa Araadaa jedhamutti taateen kun ta'uunsaa uummatuma Oromootii fi uummata Itoophiyaa marayyuu waan gaddisiisudha. Guyyaa amma keessumaa artistii beekamaan Noo Goobanaa kan jedhamu guyyaa har'aan tana artistii beekamaa Oromoo fi hayyuu Oromoo kan ta'an har'a du'aan boqotanii jiru. Deebiin immoo siidaan uummanni achirratti ol baasuun siidaa lammii keenya Oromoo kan kanaan dura naannoo Calanqoo fi Aanoleetti illee harmi isaanii muramee harki isaanii murame sana achirra siidaa sanirra gubbaatti geessanii namicha abaaramaa sana kaa'anii ammas guyyaa du'a artistii keenyaa kanarratti isaan du'a biraa uumuudhaaf yaadanii garuu Oromoon ammoo abshaala dursameeti bakka sanatti akkaataa itti wanti sun nagaa ta'u godhamee jira. Ammaaf siidaan sun illee achi cabee jira. Uummanni Oromoo wanta akkasii kana dursee tilmaama keessa galchee wanta achi ta'aa jiru naannoo isaa sakattee of duraaf duuba diina isaatii fi fira adda baasee beekuu qaban jennaa. Keessummoonni keenya guyyaa irraa asitti argamtanii yaada uummata keenyaaf kennitan hundi keessanuu galatoomaan jedhaa. Lammii Oromoo ta'ee kan immoo amma miidiyaa keenya kana kallattiin nu hordofaa jirtan hundi keessanuu kaabaaf kibba baaf dhiyaatessanii kanneen nu caqastan akkuma argitaniin miidiyaa keenya kana like, share, subscribe nu godhaa jennaa. Horaa bulaa deebanaa galatooma.